Hayyee akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota maatii kee kiyyaa biroo kana har'a mana qulqullinaan ijaarame kaarree 320 irratti ijaarame qabannee isinii dhufna. Manni kun kan argamu magaalaa Direedawaa ganda masgida Sheek Bushraa sanatti argama. Saaphiyaan jechuudha. Akkuma agartan gaa hedduu mana qulqullinaan ijaarame. Akkuma agartan kanatti manni mooraan isaa keessi kana fakkaata. Mana seera qabeessaa kaartaa fi pilaana qaba. Akkuma agartan gaa manni kun tokkoon isaanii seeneetiin isin garsiisa. Video kiyya hanga dhumatti na waliin turan dhaamsa kiyya akka agartan gaa hedduu qulqullinaan ijaarame. Manni nama seenu kun saaloon isa duraati. Hedduu dalagamee ifaalee isaallee kana fakkaata. Hedduu qulqullinaan ijaarame saaloonni isa duraa kana fakkaata. Asiin gara waaw kilaasii lammaffaa immoo qulfii isaa argachuu hin dandeenye cufaadha. Asiin immoo mana saaloonaa lammaffaadha jechuudha. Saaloonaa lammaffaa hedduu qulqullinaan ijaarame. Asuma keessaan mana shaawaraa keessaa qaba, gandaani qaba, kataa'umsaani qaba, bishaan ho'aa fi qabbanaa itti godhamee jira. Hedduu qulqullinaan ijaarame. Maashaallah waan bareedaadha. Namni rabbiin qoodeef qaba mana kana. Akkuma agartan gaa keessi isaa kana fakkaata. Giriineeriyaan isaa fuuldura paappaayyaa qaba, achiin muuza qaba, giriineeriyaa fuuldura qaba. Kilaasii isaa achi aanutti gisee dabarrumoo keessi isaa kana fakkaata kilaasichi. At least meetira 3-4 inni ta'a. Hedduu bal'aadha. Asirraa gisee baane immoo barandaan isaa kana fakkaata. Mooraan isaa kana fakkaata. Asi kunis qulfii isaa argachuu hin dandeenye. Sarviisa isa sadaffaa. Asin immoo shintibeetii isa alaati. Shintibeetii lammaffaa jechuudha. Shintibeetii isa alaati. Immoo bakka kichin kaabineetiin itti dhaabamu deemu. Kichin kaabineetiin dhaabamuuf deema asirratti hedduu qulqullinaan ijaarame. Karaan kana fakkaata. Asiinis karaan kana fakkaata. Hedduu mana qulqullinaan ijaarame. Kanarraa gabbeetiin ammas sarraatanyaa hojjetu bakka immoo meeshaadhaaf ta'uu danda'a. Kana fakkaata. Kanatti mana meeshaatti ittiin kaa'ee jechuun isaa mana 00 namuu keessaa jiraatu asirraa gabbuunee ammas kan inni isin garsiisu sadaffaa ka'alaa jechuudha. Ka'alaa kana fakkaata. Waaw namoonni mana kana gatii isaa bakka isaa dhuftanii qaamaan laaluu barbaadu. Bilbila keenya kaasirraa kan nama qunnamaan ganuma dhaamsa keenya yeroo gaarii. Bareedaadha. Qulqullinaan ijaarame. Hedduu qulqullinaan ijaarame. Bareedaa jira. Nu bilbilaan ganuma dhaamsa keenya. Bila kena kasih juga namun dikati mereka baru berbadan, mobil kan dalam sekali. Gerinya dia ansah, murah ansah, itu bulan jalan. Masya Allah, berita dah, jauh kali kawan.